Vaayirasiin haaraan Itoophiyaa galuun himame. Dhukkubni Maariyee Jaldeessaa jedhamu Itoophiyaatti nama 2 qabuun guyyaa kaleessaa gabaafamee ooleetii kan inni jiru. Tokkoon lammii Itoophiyaa hanga liqee biyya alaa ofirraa qabu doolaara Ameerikaa 575 akka gahee gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo marii nageenyaa imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru dhiheessee fudhachuu ifa godheetii kan inni jiru. Oduu biraatiin Pireezidaantii Isaayyaas Afoorqii haasaa guyyaa kaleessaa taasisaniin Itoophiyaa irratti dubbii jabduu dubbachuun isaanii dhagahameetii kan inni jiru. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aa jalqabnee jira. Oduu keenya kan guyyaa har'aatiin ammoo kan jalqabnuun tokkoon lammii Itoophiyaa hanga liqee biyya alaa ofirraa qabu doolaara Ameerikaa 575 akka gahe gabaafame. Waldaan diinagdee Itoophiyaa akka gabaasetti mallaqni liqaa biyya alaa tokkoon lammii Itoophiyaa irra gahu yoo hirame doolaara Ameerikaa 575 gaheera jedheera. Waldayichi gabaasa raawwii diinagdee biyyattii bara 2021 hanga 23 caamsaa 14 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen Itoophiyaan hanga bara 2023 liqaa irra jiru doolaara Ameerikaa biiliyoona 62.5 akka gaheefi akkasumas lammiileen Itoophiyaa kamiyyuu liqee biyya alaa hanga armaan olitti tuqame jechuunis doolaara Ameerikaa 575 akka ofirraa qaban eeramee jira. Waldaaleen diinagdee biyyattii ba'aa liqaa dabaluudhaaf sababoota tahan jedhee tarreesse keessa dandeettii bulchiinsa baasii mootummaa laafaa ta'uu, hariiroo oolmaa piroojeektii gaarii dhabuu akkasumas piroojeektoota diinagdeen deeggaruu danda'an babal'isuu dhabuu fi ala ergiin laafaa ta'uu fi dandeettiin oomishaa gadi bu'uudha jechuun sababoota ijoo afran kana eeree jira. Itoophiyaa keessatti vaayirasiin haaraan Maariyee Jaldeessaa jedhamu argamuun gabaafame. Dhukkubni kun kanaan dura biyyoota Afrikaa bahaa keessatti keessattuu kanneen ollaa Keeniyaatti argaman keessatti kan argame yommuu ta'u yeroo ammaa kana Itoophiyaattis argamuun isaa dhagahameera. Maariyee Jaldeessaa kan jedhamu tibbana Mooyyaleetti kan argame yommuu ta'u kibba Oromiyaa magaalaa Mooyyaleetti daa'imti dhalattuun tokko dhibee Maariyee Jaldeessaa Mpox jedhamu kanaan qabamuu mirkanaa'uu Ministeera Fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa beeksisee jira. Namoota dhibee Maariyee Jaldeessaa kanaan qabamaniiru jedhamuudhaan shakkaman irraa saamuda fudhatamee qoratame keessatti vaayirasiin dhibee kanaa dhalattuu guyyaa 20 takkaa qofa irratti akka argame beeksisuun ibsi dilbata kaleessaa bahee Ministeera Fayyaa fi Inistituutichi walitti qabuudhaan baasaniiru. Itti aansee ammoo qorannoon taasifameefis haati daa'ima dhalattuu sanaatis vaayirasichaan saaxilamuu ta'uun hubatamuu ibsichi kun eeree jira. Abbaan daa'ima kanaa gara biyya ollaatti imalee akka ture waan barameef naannoon inni itti imalee fi namoonni tuttuqaa waliin qabu adda baasuudhaaf hojiin hordoffii eegalamuu ammas ibsamee jira. Daa'imni vaayirasichi irratti argamee fi haati kanaatis giddugalaan adda baasuudhaan waldhaansi keessatti kennamuu duraan qophaa'etti yaaliin barbaachisaa fi hordoffiin taasifamaa jiraachuu kaasuudhaan hanga ammaatti rakkoon fayyaa cimaan akka isaan hin mudanne garuu ibsichi dabalee jira. Ministeerri Fayyaa yeroo dhibeen kun ardii Afrikaa keessatti mudachuu itti dhagahame kaasee gara biyya keessaa akka hin gallee fi yeroo gale ammoo miidhaa osoo hin qaqqabsiisin to'annoo jala oolchuudhaaf hojiiwwan garaagaraa raawwataa akka ture guyyaa kaleessaa kana kan kaase yommuu ta'u bara darbe adoolessa keessa naannoo Somaalee godina Faafan aanaa Qabri Daaritti mallattooleen dhibee kanaa mul'achuu fi namoonni dhibichaan shakkaman adda baafamanii bakka turtii keessa akka galan taasifamuu biiroon fayyaa naannichaa beeksisuun isaa waan yaadatamuudha. Haa ta'u malee dhibeen Maariyee Jaldeessaa kun Afrikaa keessatti Keeniyaa dabalatee biyyoota hedduu keessatti mul'achuun lubbuu namoota hedduus galaafachuun isaa ammoo waan hin dagatamne. Dhukkubni Maariyee Jaldeessaa kun kan dhufu vaayirasii Monkeypox jedhamu irraa kan ta'e yommuu ta'u vaayirasii dhibee Maariyee Jaldeessaa Smallpox jedhamuun nama saaxiluu waliin gosti isaa kan walitti dhiyaatu jedhama. Vaayirasiin Maariyee Jaldeessaa kun maaree waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamutti saffisni inni ittiin tamsa'u gadi aanaa ta'uun alatti dhukkubni isaa garuu cimaa akka ta'e gabaafama. Dhibeen Maariyee Jaldeessaa kun kanaan dura baadiyyaa giddugaleessaa fi lixa Afrikaa keessatti baay'inaan kan mul'atu keessattuu ammoo bakkeewwan bosona gurguddaadhaan itti argamutti yeroo garaagaraatti irra deebiidhaan ni mul'ata. Vaayirasiin kun gosa lama kan qabu yommuu ta'u tokkoffaan kan giddugaleessa Afrikaa lammaffaan ammoo kan Afrikaa lixaa jechuunis addaan qoodamee himama. Namoonni lama UK'tti dhibeen kun irratti argame Naayijeeriyaa irraa warra deeman jedhamee kan himame kanaan dura kanaaf ammoo vaayirasiin isaan irratti argame kun carraa vaayirasii Afrikaa lixaa inni ta'uu malu ammoo bal'aa akka ta'e gabaasaaleen garaagaraa eeraniiru. Vaayirasiin kun dhukkuba cimaatiif kan nama saaxilu akka hin taanes gabaasaaleen garaagaraa yoo eeran namoota vaayirasiin kun irratti mul'achuun mirkanaa'ee waliin namoonni walitti dhufeenya qabaatanis
hanga ammaatti osoo hin hubatin hafeeram. Namoonni kanaan dura gara biyya kamiittiyuu hin imalin warra dhukkubsatan keessatti ni argamu. Namoonni dhibee kanaan qabaman erga vaayirasichi UK keessatti tamsa'een booda kan qabamanis tilmaamni isaanii ol guddateera. Namoonni maarii jaldeessaa kanaan qabaman jalqaba irratti gubaa qaamaa, bowwoo mataa, dhukkubbii maashaa, dhukkubbii dugdaa, qaama irratti ammoo bakka garagaraatti dhiitonni argamuu fi kanneen birootis akka argamu mallattoolee dhukkuba kanaati jechuun ministeerri fayyaa ibsa godheeti kan inni jiru. Itti dabaluun ammoo gubaa qaamaa yeroo irraa kan hiru yommuu ta'u gara fuulaatirraa jalqabee kan hooksisu akkasumas guutummaa qaamaa hooksisuu ta'ullee hiree fi miila isaanii irratti caalaa ni hooksisa jechuudhaan qorattoonni ni dubbatu. Dhukkubni kun akka gabaasaaleen garagaraa eeranitti yeroo mataa isaatti kan badu yommuu ta'u, haa ta'u garuu guyyoota 14 hanga 21 jechuunis torbaan 3 akka fudhatu gabaasaaleen garagaraa eeranii jiru. Oduu biraatti yoo dabarru waamicha nagahaa imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru nan fudhadha jechuudhaan WBO'n dubbatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waamicha nagahaa imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru dhiyeesse akka fudhatu himee garuu mootummaa yaadrimee nagahaa waraanaaf waan dhimma itti bahuuf waamicha kanaaf rakkoodha jechuun gara mootummaatti quba qabuun ammoo dhagahamee jira. WBO'n kan yeroo baay'ee mootummaan maqaa shanii jechuudhaan waamu ibsa waamicha nagahaa imbaasii Ameerikaa dhiyeesse ilaalchisuudhaan baaseen sirna kana yookaan ammoo mootummaan yeroo ammaa biyya bulchaa jiru jalatti jechi nagahaa jedhu hiika hin qabu jechuudhaan mootummaa irratti quba qabuun ammoo dhagahamee jira. Itoophiyaatti ambaasaadara Ameerikaa kan tahan Ervin Maasingaa walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa dhaabbatee mootummaan nageenya uummataatiif dursa kennuu qaba jechuudhaan waamicha nagahaa jimaata darbe karaa imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiruutiin baasuun isaanii yaadatama. Ambaasaadarichi ibsa kanaan gareen hidhachuudhaan Itoophiyaa keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo fi faannoon gara marii nagahaatti deebi'uu qaban jechuudhaan waamicha yeroo godhanitti nagahaa fi tasgabbii uumuudhaaf yeroo isaa amma kan jedhe ibsichi imbaasichaa waraanni bilisummaa Oromoo marii nagahaa jalqabee itti fufuun waraanni Oromiyaa keessaa akka dhaabbatuuf mootummaa federaalaa ammoo fala karaa nagahaatiin argamuuf dursa kennuun nageenya lammiilee isaatiif dursa akka kennus deebisee gaafachuun isaa dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa waamicha kanaa irratti hundaa'ee baaseen akka jaarmiyaa nagahaa dhugaa barbaaduudhaaf wareegama qaqqaalii baasetti waamicha imbaasiin Ameerikaa nageenya waaraa biyyattii keessatti akka dhufu taasise ija gaariidhaan nan ilaalaa jechuudhaan dubbateeti kan inni jiru. Kana malees imbaasichi naannoo Amaaraa keessa kan socho'an hidhattoota faannoo jedhanii of waaman kaayyoo nagaha qabeessaa fi dhugoomuu danda'u qabachuudhaan gara marii nagahaatti dhufuu qabdan jechuunis marii nagaha kanaaf waamicha dhiheesseefii jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii keessa jiru karaa marii nagahaatiin akka furamu irra deddeebiidhaan kanaan dura dubbachaa yoo turu kan dhagahamudha. Kanarras darbee koomishinii marii nagahaa akka biyyaatti dhimma kanarratti hojjetu hundeessuun ni yaadatama. Rakkoo jiru karaa nagahaatiin furuuf WBO fi mootummaa federaalaa gidduutti kanaan dura Ameerikaa dabalatee bakka qaamoleen sadaffaan jiranitti mariin isaanii Taanzaaniyaatti geggeeffamaa turuun ammoo ni yaadatama. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad garee hidhattoota faannoo Amaaraa keessa socho'an waliinis nagaha buusuu akka barbaadan kanaan dura dubbatanii turan. Mariin marsaa lamaan Taanzaaniyaatti osoo hin milkaa'in hafeen booda mootummaan naannoo Oromiyaa garee waraana bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaa ajajaa duraanii garee zoonii giddugaleessaa walii galtee nagahaa mallatteessuu ibsuun isaas dhihoo waan yaadatamudha. Sanyii nagaasaa yookaan maqaa qabsoo jaalsanyii fi ajajootni garichaa sadarkaa garagaraa irra turan waraana qabatanii gara mootummaatti akka deebi'an kan gabaafame yommuu ta'u kanaan dura kun garuu rakkoo nageenya biyyicha keessa jiru guutumatti furuu akka hin dandeenye dubbatamee jira. Namoonni tokko ammoo gareen kun harka warra kennate yoo jedhan warri kun nagaha filatee kan galan jechuudhaanis miidiyaalee hawaasaa irratti kanaan dura dubbiin kun ijoo tahee turuun isaa ammoo waan yaadatamudha. Ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribsaa marii nagahaa marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti geggeeffame irratti qaamaan argamuun isaa gabaafamee ture. Garuu erga torbaanotaaf marii irra turanii walii galtee malee addaan kan bahanii fi ergasii mariin marsaa sadaffaa ni geggeeffama kan jedhu odeeffannoon bahee kan jiree fi haa ta'u garuu osoo dhugamatti hin hiikamin hafeetiin jira. Gama faannoo fi mootummaa Itoophiyaatiinis yookaan mootummaa federaalaatti jidduutti ammatti ifatti yoo mariin nagahaa geggeeffame kan jedhamu tokkollee kan hin jirre yoo ta'u naannoo Amaaraa keessa manneen barnootaa hedduun manca'aniiru. Barsiisonni hidhattoota faannoo jedhanii of waaman kanaan lubbuun isaanii galaafatamaniiti kan jiru. Mootummaan TPLF waliin erga nagaha buusee garee hidhattoota yookaan Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa socho'an waliin walii galtee irra gahuu hanga ammaatti osoo hin danda'amin waggoota lakkoofsiseera.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa haala yeroo Itoophiyaa fi tumsa Ameerikaan jalqaba bara 2025 taasisaniin Ameerikaa fi Itoophiyaan hariiroo waggoota 120 ol lakkoofsise kan qaban ta'uu eeruudhaan ammas walitti bu'iinsi keessoo lubbuu fi jireenya lammiilee gaaga'aa jiru furuu keessatti tumsi Ameerikaa daran cimaa ta'uu himanii turan. Itoophiyaan walitti bu'iinsa balaafamaa lubbuu fi jireenya uummata ishee gaaga'u keessaa akka baatuuf deeggarsa itti fufti Ameerikaan jechuun ambaasaadarichi kan dabalan yommuu ta'u, gareewwan hidhatanii naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa socho'an ammoo mootummaa waliin mari'achuudhaaf qophii akka ta'an deeggaruufis Ameerikaan qophiidha jedhaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa US kan turan Maayik Hamar marii mootummaa Itoophiyaa fi WBO jidduun haala mijeessuudhaan deeggarsa kennaa turuun isaanii ammoo waan yaadatamudha. Erga mariin marsaa lammaffaa milkii malee xumuramee hanga nagahaan dhufutti qaamoleen lamaan akka araaramaniif hojjechaa jiraachuun isaanii dubbatameetii kan jiru. Eertiriyaan guyyaa walabummaa ishee 34ffaa yeroo kabajutti waa'ee Itoophiyaa dubbachuun dhagahame. Pirezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii kabaja guyyaa walabummaa biyyattii 34ffaa ilaalchisuudhaan haasaa taasisan irratti mootummaa Itoophiyaa jabeessee qeequun ammoo dhagahameetiin jira. Pirezidaanti Isaayyaas qophii Eertiraanonni baay'een irratti argaman istaadiyeemii keessatti gaggeeffamee fi kan karaa sabaa hamilee biyyattiitiin kallattiin tamsa'an haasaa taasisee kanaan humnoonni alaa bakka bu'uu isaanii akka badhaadhinaa yookaan paartii amma biyya Itoophiyaa bulchaa jiruun waraanni uummata Itoophiyaa irratti waggoota 5 darbe labsan hangam akka abdii kutatan agarsiisa jechuudhaan waa'ee Itoophiyaa yeroo dubbatu dhagahameeti kan inni jiru. Pirezidaantichi guutumaan guututti gara Itoophiyaatti quba isaa qabuun ammoo dubbii biraa waan barbaade kan fakkaatudha. Pirezidaantichi haasaa isaa keessatti warra humnoota alaa jedhee kanneen eenyu akka ta'an garuu maqaa isaanii osoo hin dhahin guutumaan guututti mootummaa Itoophiyaa jechuu qofa osoo hin taane afaaniin bilisiginnaa jechuun dubbachuun isaa ammoo dhagahameetiin jira. Sababoonni dhiheessuu barbaadan baay'eedha. Dhimma bishaanii, Abbayyaa fi Galaana Diimaa ulaa galaanaa argachuu, ilaalcha Oromummaa Oromoo bakka hin buune, walitti bu'iinsa Kuushii fi Sim, uummata Affaarii fi lafa ajandaa isaanii kanaaf fayyadamuuf bal'inaan waraana kakaasu jechuudhaan kan tarreesse pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii mootummaan Itoophiyaa kana milkeessuudhaaf bittaa meeshaa waraanaatiif qophii waraanaa irra jira jechuunis haasaa istaadiyeemii keessatti haasaan kanaan karaa foddaa televezyiiniitiinis tamsahaa tureeti kan jiru. Pirezidaantichi uummanni fi mootummaan Eertiriyaa jijjiirama Itoophiyaatti gaggeeffameef deeggarsa gochuu fi jijjiirama tasa uumameef hin gammadan jechuun ifa godheeti kan inni jiru. Pirezidaanti Isaayyaas Itoophiyaatti waggoottan 80 darban sababa imaammataawwan dogoggoraa fi deeggartoota isaanii Washingtoniin wanti ta'e beekamaadha jechuun gara Ameerikaa fi Itoophiyaa rakkoo isaan fidan jechuun dubbateera. Pirezidaanti Isaayyaas erga muummee ministeera Abiyyi gara aangootti dhufanii nagahaan bu'ee booda mootummaa Itoophiyaa irratti qeeqa jabaa yeroo dhiheessu kun isa jalqabaa ta'uus ni beekama. Dhaloota lamaan darban keessa carraan ijaarsa biyya Itoophiyaa guutuu isaa haasaa isaa kana keessatti kan kaase pirezidaanti Isaayyaas waraana ololaa addunyaatti as Itoophiyaan gara siyaasa sabaa fiixeetti ba'eetti makamuu isheeti jechuun dubbateera. Jijjiiramoonni Itoophiyaatti mul'atanii turan hawwii uummata abdii namatti horan jechuun kan ibse yommuu ta'u pirezidaantiin kun kan humnoota alaa rifachiisee ture jechuunis itti dabalee ture. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu ture deebi'ee qabbanaa'uu kan jalqabe waraanni kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf ture waliigaltee Piriitooriyaatiin fala argachuu isaatiin boodaadha. Yeroo waraana sanaa Eertiriyaan mootummaa Itoophiyaa deeggaraa kan turte ta'uu yoo himamu, haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa humnoota Tigraay waliin waliigaltee erga mallatteessee waraanichi dhaabbateen booda hariiroon Asmaraa fi Finfinnee gidduu jiru akka laaffate. Hariiroon biyyoota lamaanii caalaa akka laafaa dhufu kan godhe ammoo muummee ministeera Itoophiyaati jechuun Isaayyaas Afwerqii gara Itoophiyaatti quba qaba. Kun ammoo akka sababaatti kan kaasan Dr. Abiyyi Ahmad Galaana Diimaa irratti ulaa galaanaa qabaachuu qabna jechuun dubbachuu isaanii hordofeeti jedheera. Haasaa waa'ee ulaa galaanaa fi buufata doonii ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad taasisee fi fedhiin agarsiisan aanga'oota Eertiriyaa biratti garuu fudhatama kan hin qabnee fi kan isaan hin gammachiifne ture. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad fedhii ulaa galaanaa Itoophiyaa ilaalchisee dhimma Galaana Diimaa osoo hin kaasin turreerra waan ta'eef amma maaliif caal jenne yookaan Eertiriyaa wajjin walitti bu'uurra yoo nuti hafne hoo Jibuutii waliin hoo walitti buune hoo kan jedhu namoonni yaada qaban hedduun isaanii karaa miidiyaa hawaasaatiin bahanii tarreeffataa turuun isaanii kan yaadatamudha.
Gaafiin kun akka ka'uuf akka sababaatti kan eeran baay'ina uummata Itoophiyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe ulaa galaanaa argachuu ittiin darbuun yookaan gara alaatti ittiin hafuura baafatu waan hin qabneef hidhamaa teessuma lafaa ta'e keessatti itti fufuu waan hin qabneef jechuun dubbatameera. Waggoottan 34 darban aangoo irra kan ture pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii balaawwan baay'ee fi irra deddeebiidhaan federaalizimii saba irratti hundaa'e hordofe jijjiiramni waggaa 7 dura karoorfame Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane Eertiriyaa fi biyyoota ollaa biroo keessatti miirri gammachuu uumee ture waan yaadannuudha jechuun guyyaa kaleessaa haasaa taasise kana keessatti dhageessiseera. Haa ta'u malee carraawwan abdii namatti horan kun kan isaan aarse humnoonni alaa hojiin hiikne jechuudhaanis pirezidaantichi dubbateera. Akka haasaa pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii haasaa kalee taasisan kanarraa wanti hubatamu rakkoon guddaan jiru humnoota alaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu jiran ta'uu dubbateeti kan inni jiru. Waraanaan waggoota muraasa darban Itoophiyaa irratti labsan paartiin amma biyya bulchaa jiru irra abdii kutachuu isaaniis na agarsiisa jedheera. Kanaaf ammoo haguuggiin kennamu baay'eedha kan jedhe pirezidaantichi ajandaawwan isaanii dursanii kan karoorsan kan beekamu ta'uu isaanis dubbatee jira. Dhimma bishaanii kaasuu Abbaayii fi Galaana Diimaa ulaa galaanaa argachuu ajandaawwan biyyoota kana keessatti ka'am yoo jedhu pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii kana ammoo cimsee akka balaaleffatus dubbatee jira. Waraanawwan karoorfaman kanneen jalqabuu isaatiif meeshaalee waraanaa fi teeknooloojiiwwan argachuudhaaf ariitiin taasifamaa jiru dhaadannoo kana waliin ta'aniif qophiiwwan waraanaa kan hunduu baree fi galmeesseedha jechuunis dabaleera. Pirezidaantii Isaayyaas haasaa isaa kanaan shira ifaa fi dhoksaa uummataa fi mootummaa Eertiriyaa diiguudhaaf taasifamu akka ta'e yoo dubbatu sababa kanaanis carraa abdii namatti horuu mul'atee ture karatti hafuu jechuun dubbatee ture. Akka dubbatetti pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii haasaa isaa kaleessaa kanaan ammoo waa'ee walitti bu'iinsa Suudaan keessa jiru kaasee kan ture yommuu ta'u giddu seentummaa humnoota alaa jechuun isaanis qeeqee jira. Eertiriyaan mootummaa humna waraanaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu yookaan kan isaaniin hoogganamu deeggarsa akka taasiftu ibsamaa tureera. Guyyaa walabummaa Eertiriyaa 34ffaa Eertiriyaatti akkasumas biyyoota alaatti kabajamee agarsiisa wal loltummaa hojii aartiitiin kan dabalameen dhihaatee ture. Sirna kabajaa ture irratti aanga'oonni mootummaa ol aanoon jeneraalonni waraanaa akkasumas namoonni kumaan lakkaa'aman qaamaan kan argaman yommuu ta'u namoonni hedduun ammoo karaa foddaa televezyiiniitiin akka daawwatanis gabaafameera. Pirezidaantiin waggoota 34 fi filannoo malee aangoo irra ture Isaayyaas Afeworqii haasaa isaa kanaan haala addunyaan dhimmoota qaxanichaa waa'ee biyyoota ollaa tokko tokko kaasee dubbataa tureera. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qopheessine kanumaan waliin waan turtaniif galatooma.